arra waa'ee jannata lafarraa isa sirbamu san dubbachuun deema. Maali jechuun keessa nafan qabu. Khaanin argamu baha Oromiyaa godina Harargee baha aanaa Gooromtii bulchiinsa magaalaa Daddootti. Bulchiinsa magaalaa Daddoo kuni baha Oromiyaa kanaaf Harargeedhaaf ija. Akkamitti gaafiin jiru hundoo jettu yeroon kana jiru. Akkamitti gaafiin jiruuf deebisan layni bulchiinsa magaalaa Daddoodhaa especially aanaa Gooromtii keessa kan argamu bulchiinsa magaalaa Daddoodhaa laga lama waldaa laga lamaa jidduutti argamu. Layni kun asiin gartan kuni laga Gabaa jedhama. Ilaa Qobboorraa Sabbarii laga Daroobaati Waacugee Qawwee Daaddoo dhufa. Asiin kan qabdan layni raamis hambu asirraan calanqoorraa fi kan dhufu. Calanqoon laggeen kana guutuu keessa haroodhaan qaxxaamuree asiin gaditti naati maaluudhaan ganda kan laga raamis kun wal qabatee kan dhufu kuni misooma namtolchee osoo hin taane hawwumaatii qaba. Hawwumaa qaba. Aanaa Gooromtiitti magaalaan Daaddoo yookaan ammoo magaalaan Daaddoo kun irratti investiin godhamne baay'ee zawe waan dubbachuu barbaadu. Amma ammoo hanqan dhageeffachaa jirutti bulchiinsa gaarii akka harkatte rakkoon bulchiinsa gaarii akka formee fi jiru. Kabajamoo bulchiinsa aanaa Gooromtii obbo Jaafar Bakaroodhaa nama muuxannoo hooggansaa qabu akka ta'e yeruma gabaabaa dhufee aanaa kana qabate keessatti hawaasni gammachuu fi jaalala bal'aa isarraaf qabu hawwii yeroo haga dhufe kana keessatti wanni baay'inaan inni hojjetu hin jiru. Ammoo haguma dhufe kana keessatti hawaasni abdii irraa qabu calaqqisuun isaa magaalaa tana jijjiiruuf karoo akka qabu. I think natti fakkaata nama fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti jaan ani hin dhageerrellee dhuunfaa keessatti as iddumaan ammaan jiru kana dhufee magaalaa tana magaalaa misooma Oromiyaan fakkeenya godhattu guruu danda'uu qabna jee akka dubbateedha waan hin dhage. In fact dhugaan jirtus isa. Yeroon kana jiru layni kun especially magaalaan Daddoo bulchiinsa magaalaatti qabdi. Duraan aladdaadhaan biraa turte amma bulchiinsa magaalaa qabdi yookaan ammoo kantiibaadhaan bulti. Bulchiinsa magaalaa Daddoodhaa carraa bal'aa qabda baay'ee. Kabajamoo obbo Ibroo Ibrahim galata qabda galata uummata biratti kaayachuu danda'u qabda. Magaalaa tana keessatti ashaaraa kee kaayachuu deemuu danda'u qabda. Ashaaraan kee maali? Investmentii bal'aa guddaa akkasii sirriitti himtuun ta'an investmentiin jalqabaa mataa hawaasaa irratti magaalaan tokko jedhamtu jechuudha. Mataa bulchiinsaa keessatti magaalaan akka jedhamtu jechuudha. Inni bulchiinsa mataa hawaasaa keessatti akkasumas ati mataa keessatti hojjetu jennaan hawaasa irratti hojjechuudha. Inni sanirraa haftee naannoo kanatti maaltu akka inni hojjetamuu danda'u. Layni keenya kun bonaa fi ganna bishaan addaan hin dhaabbatu. Bonaa fi ganna hawaasni naannoo kanaa immoo qonnaan bulaan naannoo kana jirullee nagaatiin ganda kana jirtullee xiyyeeffannoo misooma irratti deebisuudhaan naannoon kun naannoo misoomee waggaa guutuu waan garagaraa hojjechuu dandeessi. Garuu ammoo waggaarraa waggaatti yeroo takka qofaan hawaasni naannoo kana misooma magaalaa tanarraa bu'aa magaalaa tanarraa wanta irraa argata lafa isaa irraa argata. Waggaa guutuu immoo hojjechuu danda'a beeke yeroo midhaan irraa buuse waan biraa itti aansee kuduraa fi muduraa waan garagaraa hojjechuudhaan. Isa biraa kana dargaggeessa naannoo kana akka gara misoomatti galaniif haala mijeeffamee akka bulchiinsa magaalaa Daaddoo wajjin taatanii deeggarsaa fi fedhii fi hawwii bulchiinsa aanaa Gooromtiin dabalamnee akka hojjennu akka magaalaan hojjetamtu ergaa koo dabarfachuun barbaada.